Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Amiin. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti nageenya Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akka mooltan akka miiliyoona eegdan. Amiin. Waaqayyo gooftaan keenya akka balleessa keenyaa nutti hin lakkoofne akka dhiifama isaan guyyaa har'aan nu ga'e Waaqa keenya qoricha keenya fayyisaa addunyaa Madaani'elam Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Haadha keenya haadha nageenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam ergamoota qulqulloota wareegamoota hunda isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan galatoome haa ta'u jecha hordoftoota Haayilee Aappituu hundi keessanuu baga tsooma guddicha yookaan tsooma gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi addunyaa tsoomee akka nu tsoomnu nu barsiise nagaan qaqqabdan hundi keessan bakka jirtanitti jechuudha. Kiristaanota kan taatan hundi keessanuu tsoomni kun tsooma gaarii, tsooma nageenya, tsooma jaalalaa, tsooma tokkummaatti argannu Waaqayyoon hunda keenya haa taasisu. Guyyaa har'aa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti kan nuti waliin ilaallu waa'ee tsoomati jechuudha. Keessattuu egaa tsoomatti seenaa jirra waan ta'eef tsooma wal qabsiisnee waan gaggabaabduu taate waliin mari'annaa. Anga Waaqayyo gooftaa keenya nuuf eeyyame waliin mari'annaa, waliin ilaallaa, wal beeksifannaa, wal hubachiifannaa waan ta'eef anga xumura sagantaa kanaatti nu waliin akka turtan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Bakka jirtan hundumaatti jaalalli Waaqayyo Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu hunda keessa waliin haa ta'u. Kanatti aansuudhaan faarfannaa tokkoon isin affeera. Faarfannaan booddee walitti deebinee immoo marii keenya gaggeessuu eegalla jechuudha. Hundi keessanuu guyyaa har'aagaa akka sagantaa kana waliin turtan abdii guddaan qaba. Kallattiidhumaan gara faarfannaatti ceena. Faarfannaan booddee deebinee walitti dhufna. Waaqayyoon hunda keessa waliin haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Phaawulosis Saa'ol maaliif na ari'atta? Ka'i waan gochuun siif ta'u sittan hima sagalee jedhu dhaga'e. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 3 hanga 6. Sumet nafcala abba naga
abbaa jaalala naaf gaaleera si baree amma hundeen jiru martinuu suma kunoo booji'ame harka koon qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee kunoo booji'ame harka koon qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee. Namuddatus qormaanni hedduu jaalala kee namoota dhowwuu nan faarfadha maqaa kee Rabbee yaa sossa'oo manni aadabbee kunoo booji'ame harka koon qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee kunoo booji'ame harka koon qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee. Egaa dhaggeeffattoota koo hundi keessanuu faarfannaa kanatti akka gammaddan abdii guddaan qaba. Faarfannaa kana egaa yeroo nu qopheessanitti abbaan keenya kun daaqonii turan yeroo sanatti, amma garuu akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti waaqayyo isaanii eeyyame gara lubaatti jijjiiramanii gara abbaatti jijjiiramanii abbaa nuuf ta'anii jiru jechuudha. Abbaa amantaa ta'anii. Kanaaf abbaan keenya luba Abiyyi Zallaqaa baay'ee isaan galateeffanna, baay'ee isaan kabajna. Faarfannaa kana fakkaatu nu qopheessanii tajaajila kana keessatti bakka guddaa qabu, waa guddaa hojjechaa jiru, bu'aa bayii hedduu keessa dabarsanii waan baay'ee hojjechaa abbaa jiranidhas, hojjechaa turanidhas. Kanaaf baay'ee isaan galateeffanna abbaa keenya. Jaalalli waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Abbaa keenya egaa daa'imni eebbisuudhaaf hin taatu, garuu eebbi keessan nurraa bulu. Abbaa keenya eebbi keessan bakka jiru hundumaatti nurraa bulu jenna. Yoo sagalee kana kan dhageessan ta'aati immoo nu hiikaa, nu eebbisaa, ijoollee keessan nu hiikaa isiniin jenna. Egaa kanatti aansuudhaan guyyaa har'aa kan nuti waliin laallu waa'ee tsoomati jechuudha. Tsooma, maalummaa tsoomaa keessa seennee gadi fageenyaan hin laallu, garuu tuttuqneetuma kan nuti waliin laallu qabxii ijoo ta'an qofa laalla. Kallattiidhumaan gara hiika tsoomatti deemne jechuudha. Hiika tsoomaa gaafa laallu bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan sa'aatii murtaa'eef nyaataa fi gosa nyaataa irraa adda ta'uu, irraa of qusachuu, irraa of dhoowwuu jechuudha. Inni lammaffaan ammoo afaaniin badaa dubbachuu irraa, ijaan badaa ilaaluu irraa, lukaan bakka badaa dhaquu irraa, qaamoleen miiraa keenya hundinuuyyuu jechuudha bakka badaa deemuu irraa, gurri keenya waan badaa dhaga'uu irraa of qusachuu, cubbuu irraa of dhoowwuu jechuudha. Guutumaa guutuutti cubbuu irraa of dhoowwuu jechuudha. Kanaaf tsooma bakka lamatti qoonna. Inni tokko nyaataaf bishaan irraa sa'a muraasaaf lagachuu yoo ta'u, inni biraa immoo qaamni miiraa keenya hundinuuyyuu cubbuu irraa fagaachuu jechuudha. Haala kanaatiin ilaaluu dandeenya. Erga kana laallee immoo amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti tsooma bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaan tsooma dhuunfaati. Dhuunfaa keenyaan tsooma tsoomnu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo tsooma labsii jedhama jechuudha. Tsooma dhuunfaa yoo jennu akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 6:18 irratti barreeffame jechichis akkana jedha. Tsooma kee abbaa kee isa wanta dhoksaatti hojjetamu hunduma argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne godhi. Abbaan kee inni wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argu ammoo gatii siif kenna jedhe akkuma barreeffametti jechuudha. Tsooma dhuunfaa keenyaa gaafa tsoomnu fedhii keenyan namni tokko fedhiidhaan kan tsoomudha jechuudha. Namni tokko fedhii isaatiin namni irratti osoo hin beekin, osoo hiriyaan isaallee osoo irratti hin beekin kan tsoomu jechuudha.
inni kun tsooma dhuunfatiin kan tsoomamuudha. Dhoksameetuma Waaqayyo waliin abbaan sun dhoksaatti kan Waaqayyo waliin tsoomudha. Tsooma isaa Waaqayyo qofti kan beekuufidha jechuudha. Namni biraa kan hin beekne akkuma wangeela Maatiyos kanarratti ilaalle jechuudha. Kan itti barruudha jechuudha. Gaafii qabus yookaan ammoo yaada adda ta'e kan sammuu isaa keessa jiru kadhaa wajjin kan gooftatti dhiyeeffatudha jechuudha. Tsooma dhuunfaa kana keessatti. Inni lammaffaan immoo gabaabsinee ilaaluudhaaf tsooma labsiiti jechuudha. Manni amantaa keenya Ortodoks Tawaahidoon labsiidhaan tsoomni isheen labsitu tsooma 7tu jiru jechuudha. Tsoomawwan 7 kunis tokko tokkoon yoo ilaallu tokkoffaan irratti tsooma guddicha yookaan tsooma gooftaa Iyesuus Kiristoos tsoomee nuuf dabarse tsooma samma itti seennu kana jechuudha. Isaadha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo tsooma duuka bu'ootati kan jiru jechuudha. Sadaffaan tsooma filchataa yookaan du'aa ka'umsaadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam eeguudhaaf kan tsoomamu jechuudha. Tsooma filchataati. Arfaffaa irratti tsooma ganna yookaan tsooma raajota dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos arguudhaaf jedhanii kan tsoomame jechuudha. Shanaffaa irratti tsooma gaad kan jedhamudha. Gaadiin yookaan ifa ba'uu kan jedhamu yeroo darbe guyyaa tokkoof kan tsoomnee turre ayyaana cuuphaa osoo boru kan jedhamu har'aa isaa kan tsoomamu jechuudha. Jaaffaa irratti immoo tsooma Nanawwee guyyaa 3 biyyi Nanawwee badii irratti dhufe sanarraa bilisa ba'uudhaaf Yoonaas biyya Nanawweetti labsii labseen kan tsoomamudha jechuudha. Torbaffaa irratti immoo tsooma fayyinaati. Tsoomni fayyinaa kun yookaan yedhenat tsoom kan jedhamu tsooma fayyinaa kun guyyaa jimaataaf guyyaa roobii kan tsoomamudha jechuudha. Egaa isaan kana hanga kana yoo ilaalle 7 kun isaan kana akkanatti yoo ilaalle amma immoo waa'ee tsooma guddichaatti ilaalla jechuudha. Yookaan tsooma gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos nuuf tsoome isamma keessa seenaa jirru kana waliin laalla jechuudha. Turtiin keessan ammas Ayilee Aabbituu waliin haa ta'u. Ayilee Aabbituu subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatina. Deebinee walitti dhufnaa. Faarfannaa kanaan booddee immoo deebinee walitti dhufnaa. Waaqayyoon isin waliin haa ta'u. Maria,
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa faarfannaan amma dhaggeeffattan kun faarfataa Bulchaan kan faarfatedha jechuudha. Kanas mana amantaa qulqulluu Raagu'eel Diilallaatti argamutti kan inni faarfate jechuudha. Tajaajila akkanaa manneen amantaa tajaajiltoota hin qabnetti deemamee yeroo tajaajilamu baay'ee nama gammachiisa. Arguun baay'ee namatti tola. Yeroo laallu ijattis namatti tola, namatti miidhaga. Miirri iddoo sana jiru immoo namoota iddoo sana jirantu arguu danda'a jechuudha. Namoonni bakka tajaajiltoonni akkasitti argamuu hin dandeenye, bakka namoonni mana amantaatti baay'inaan argamuu hin dandeenyetti yeroo deemamee tajaajilli akkanaa kennamu miira sana kan arguu danda'u namoota jiraattota naannoo sanaati waan ta'eef dhugaa dubbachuuf faarfataa Bulchaa guddaa galatoomisiin jenna. Egaa magaalaa Dilallaa jechuun godina Shawaa Kibba Lixaa jalatti kan argamtu magaalaa Walisoo jala aanaa Walisoo magaalaa Dilallaa jedhamti. Achumaanis immoo bakka dhaloota kootiiti baruu ni dandeessu. Dhaloonni koos achidha, kan hin guddadhes achitti. Kanaafidha. Achumaanis immoo biyya koos isin barsiisuu waan barbaadeefanii. Egaa amma immoo kallattiidhumaan gara tsoomaatti deebina jechuudha. Egaa amma akka fedhaa feeyyama Waaqayyootti tsooma fuuldura keenyatti eegamaa jiru tsoomuudhaaf qophoofnu guyyaa boruurraa kaanee kan tsoomnu jechuudha. Tsooma guddichaa yookaan tsooma gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos tsoomedha jechuudha. Kan nuti tsoomnu tsoomni kunis maqaalee garaagaraa qaba. Maqaalee inni qabu keessaa hanga 8 tokkotti waliin ilaaluu ni dandeenya. Tokkoffaa irratti tsooma guddaa ni jedhama. Lammaffaa irratti tsooma hudaadee ni jedhama. Sadaffaa irratti tsooma beenyaa ni jedhama. Arfaffaa irratti tsooma mo'iinsaa ni jedhama. Mo'achuu yookiin mo'iinsaa. Shanaffaa irratti tsooma ce'umsaa ni jedhama. Ja'affaa irratti tsooma barumsaa ni jedhama. Torbaffaa irratti tsooma eebba jireenyaa ni jedhama. 8ffaa irratti immoo tsooma qophaa'inaa ni jedhama jechuudha. Tsoomni kun haala kanaatiin maqaalee garaagaraa kan qabudha jechuudha. Tsooma labsii keessaa isa tokkodha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos tsoomee akka nutis tsoomnu kan nu taasisedha jechuudha. Gadaama Qorontos keessatti guyyaa 40 halkan 40 tsoomee nutis akka tsoomnuuf kan nu barsiisedha jechuudha. Egaa namoonni tokko tokko gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf tsoomee jira, nuti maaliif tsoomni barbaachisa jechuu danda'u. Namoonni akkas jedhan namoota kaayyoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gara biyya lafa kanaa itti dhufeef namoota hin beeknedha jechuudha. Maaliifin gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kaayyoon inni dhufeef keessaa inni tokkoffaan nu barsiisuudhaafi. Kanaaf waan inni raawwate hundumaa immoo ni raawwanna erga jenne ni tsoome, erga inni tsoomee tsoomuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf waa'ee isaa gabal'inaan kutaawwan garaagaraatti waliin ilaaluu dandeenya. Egaa tsoomni kun of jalatti torbee 8 of jalaa qaba. Torbeewwan kun 8 immoo akka mana amantaa keenyatti maqaa garaagaraa ni qabu jechuudha. Torbeen inni jalqabaa tsooma dilbataa inni jalqabaa hirqaal jedhama. Itti aansuudhaan immoo dilbanni lammataa qulqulleettii jedhamuudhaan waamama. Dilbanni sadaffaan immoo mikuraabii jedhamuudhaan waamama. Dilbanni arfaffaan matsaaguu jedhamuudhaan waamama. Dilbanni shanaffaan tulluu ejersaa jedhamuudhaan waamama. Dilbanni ja'affaan immoo Gabri'eel jedhama. Namoonni baay'een keenya Gabri'eel kan jennu hin jira. Ergamaa Gabri'eel jennee waamna. Inni dogongora Gabri'eel jedhama. Inni torbee ja'affaa irratti argama. Torbee torbaffaa irratti kan argamu immoo Niqoodimoos jedhama. Torbee 8ffaa irratti Osaayinaa jedhama jechuudha. Isaan kun torbeewwan 8 tsooma gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos tsoomee keessatti kan argamanidha jechuudha. Egaa inni xumuraa immoo du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Torbeen inni xumura irratti argamu. Torbee sana jidduu Osaayinaan booddee tsoomni tsoomamu tsooma gidiraa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irra qaqqabee, rakkoo isarra qaqqabee, bu'aa bahii isarra qaqqabee, isa yaadachaa kan tsoomnu isaadha waan ta'eef hanga 8tti isaan kana kun hanga tsooma gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa 40 halkan 40 jennee kan tsoomnu amma 8 akkanaatti. Inni 9ffaa garuu mataasaa kan danda'e
of keessatti qaba jechuudha. Gara fuulduraatti waliin laallaa. Waaqayyo gooftaan hunda keenya waliin haa ta'u. Egaa tsooma kana yeroo tsoomnu adaraa keessan wanti hundi keenya tsoomuu akka danda'u, keessattuu arrabsoorraa fagaachuu, cubbuurraa fagaannee tsoomuu qabna. Namoota rakkatan gargaaruu qabna. Warreen barattoota yuunivarsiitii keessa jirtaniif dhaamsinanii qabu jechuudha. Tarii ciree keessan nyaachuu dhiisuu dandeessu. Ciree keessan hin nyaattan yoo ta'aate ciree keessan fudhadhaatii baasatii rakkattootaaf baasaa laadhaa fi isaan itti fayyadamuu ni danda'u. Akkasuma illee hundi keessan immoo warreen mana manatti tsooma kana tsoomtan bakka ciree keessan addaan kuttan, bakka laaqana keessan addaan kuttan rakkattoota gargaaruudhaan haala kanaatiin tsooma kana haa tsoomnu. Kan hidhame deemnee gaafachuudhaan, kan dhibame gaafachuudhaan, kan rakkate gargaaruudhaan, kan beela'eef laachuudhaan, kan dheebote obaasuudhaan haala kanaatiin tsooma kana haala nagaadhaan tsoomutu nurra jiraata. Waaqayyo gooftaan nu jalqabsiisee hanga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Akkuma har'aan nu ga'e xumura isaa nutti agarsiisu, du'aa ka'umsa isaa nagaadhaan jaalalaaf tokkummaadhaan nutti dhiyeessu, nu haa qaqqabsiisuun siniin jedhaa. Hordoftoota Haayilee Aabbituu hundi keessan jaalalli Waaqayyoo hunda keessan waliin haa ta'u. Nuti kiristaanota, kiristaanummaan obsa barsiisti, kiristaanummaan seera mataa ishee dandeesse qabdi, kiristaanummaan arrabsoodhaan nama arrabsa hin jettu. Kanaaf nuti kiristaana mataanitti arrabsoo dhiisnee jaalalaan mana Waaqayyoo keessaa deddeebinu. Haayilee Aabbituu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa. Waaqayyoon isin waliin haa ta'u. Tsoomni kan nagaa, kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan waliigaltee nuuf haa ta'u. Jaalalli Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu hunda keessan waliin haa ta'u. Araarsummaan Dubroo Maariyaam, araarsummaan qulqulloota, ergamtoota, wareegamtoota hunda isin waliin haa ta'u jechaa. Oolmaa gaarii bakka jirtanitti Kiristoos isin waliin haa ta'u.